Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaadha galata Rabbii. Duraan dursee baga bara haarawaan jechuunis bara 2019 isiniin ga'e jechuun barbaada. Itti aansee viidiyoolee adda addaa irratti barreeffamoota galumsaaf ta'an fakkeenyaaf keessaa yuutuubarootaaf jechuudha. Barreeffamoota haalaan miidhagoo ta'an viidiyoo keenya irratti dabaluudhaaf aappii nu gargaaru tokkoon hadhaaf qabadhee dhiyaadhe. Aappichas kan argannu Play Store irraa yommuu ta'u, jalqaba Play Store irra galla. Play Store irra dagalleen booda maqaan isaa Animated Text Maker dha. Animated Text Maker. Text Maker. Isa kanaadha jechuudha. Download godhattu jechuudha. Xiqqoodha, baay'ee guddaa miti. Meegaabaaytii 20 download goonee xumurra jechuudha. Ifama rakkoon neetworkii kiyyaadha natti fakkaata. Egaa amma bu'ee jira. Erga gadi buufataniin booda kallattiin gara ooppiin seentu jechuudha. Ooppiin gootu. Permishinii inni isin gaafate allow gootu ammallee. Amma xumurree jira jechuudha. Amma kallattiin itti fayyadamuudhaaf yeroo barbaanne bakka kanarra seenna jechuudha. Erga seenneen booda barreeffamoota asirra jiran kana irra balleessina jechuudha. Fakkeenyaaf ifama akka fakkeenyaatti jechuudha. Barreeffamoota barbaadan barreessuu dandeessu jechuudha isin. Amma erga barreessinee xumurreen booda mallattoo raayitii ishee walakkaa jirtu san gadi tuqna jechuudha. Ishee kanarra. Amma barreessinee xumurree jirra jechuudha. Erga kanaan booda mallattoo play tuqna. Agartanitti barreeffamoota haala isin barbaadan isinii fiduudhaaf jechuudha. Filannoolee itti aanan kana laayinii haala kanaan isinii fida jechuudha. Laayinii yoo tuqxan display ammallee kan itti aanu tuqxanii filannoo keessan jechuudha kan feetan jechuudha. Halluu jijjiirrachuuf immoo bakka qubeen A jiru kana jechuudha. Qubeen A bifa addaatiin jiru san jechuudha. Halluu feetan san keessaa filattu. Fakkeenyaaf kan jalqaba adiidha. Kan itti aanu gurraacha. Haala kanaan halluu feetan filattu jechuudha. Fakkeenyaaf halluma kanarratti adeefnu. Itti aansuun filannooleen asirra jiran kun baay'eedha waan ta'eef kan feetan keessaa filattu jechuudha. Formatted point black haala kanaan jechuudha. Haala kanaan baay'eedha jechuudha. Tag haala kanaan filannoo keessan kan feetan jechuudha. Keessaa filattanii
podcast barreeffamoota haalaan namatti tolan baay'ee qaba ofirraa jechuudha. Kanneen illee qabu kaanillee hedduudha jechuudha. Baay'eedha kan filattanii suntu beeka jechuudha. Aappii baay'ee bareedaa ta'edha. Kanneen fayyadamuudhaan dhumarra karaa lamaan yoo kallattiin namaaf erguu barbaadan sheer ishee jettu mallattoo sheerii kana tuqxan jechuudha. Ishee kana yoo daawunlood gochuu barbaadan ta'e ammallee filannoo lama isiniif kenna. Bakka kana dhuftu jechuudha. Bakka kana dhuftanii erga gadi tuqxaniin booda giif fakkeenyaaf akka giifii mataa keessaniittiin uummachuudha yookaan immoo viidiyoo irratti kamirratti seevii gochuu barbaaddu isiniin jedha. Ofeetan giifii irratti yoo barbaadan immoo viidiyoo irratti seevii gootu jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo irratti seevii godheen isin agarsiisa. Hamma kallattiin yoo keessaa baatan gaalaarii keessan irra isiniif galee jira jechuudha. Ifama beeksisa qaba jechuudha aappichi. Egaa erga achirraa viidiyoo keessan irratti isiniin bu'een booda viidiyoo irratti aappii gara biraa fayyadamtanii edit viidiyoo keessan irratti gootanii haala barbaadaniin bakka barbaadan hiriyoota keessaniifis ta'e yuutuubii irrattis ta'e akka barbaadanitti upload gochuu dandeessu jechuudha. Barumsi keenya har'aa kanuma turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaatti.